akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii teenya kaarraa bakka kan entertainment irraa isinii darbu qophii teenya kaarraa kana keessatti waan adda addaatiin isin gammachiisuudhaaf har'alee akkuma kanaan duratti hidhannee lafaa kaanee jirra akkasumas warra amantii islaamaa hordofuuf ramadaan mubaarak isiniin jecha dhaamsa gabaabaa kana booda walitti deebina enjoy. Gifted and Safi Ramadan Mubarak Holy Records Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran descends in this holy month يا شهر رحمة أرحب بك يا شهر رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها I welcome you, O holy man of blessings. And you are seek nearness to my creator. For you my soul and heart has been purified. The month of blessing, Ramadan, Ramadan. Oh, the month of peace, Ramadan, Ramadan. The month of love, Ramadan. kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaadhaan walitti deebine namichatu haati manaasaa yeroo hunda isa tuffachuu keessa dabarteetu wanni isheen isa gootu yeroo hunda isaa aarsa namicha kana kanaafu wannummaan inni naannoo isin jirtu kanatti godhu akka dhiiraatti yookiin akka namaatti sallakkooytu hedduu isa tuffatti amma guyyaa tokko taayetti yaadeetu saniitiin kun maal waafna tuffatti meeqa eetaneen anas waan tokko godheen ishee agarsiisa jedheetu lafaa ka'a isiitu magaalaa biyya keenya yookaan beektan taate magaalaa biyya keenya magaalaa tokkorraa magaalaa takka dhaqaniitu waa bittaa gurgurtaa keessa dabru jechuu kanaaf otoo isiin manaa hin bahin inni durseetu manarraa gabbahee fuula isaa kan of jijjiireetu akka malaakaa yookiin akka ergamaa ta'eetu magaalaa kana keessa deemeetu baallee baafateetu kaattuu baafateetu namni kun waan qabutti gannaqeetu kaan warqiitti kenna kaan birriitti kenna kaan maalitti kenna itti gannaqa namicha kana haati manaasaa kunis waanuma ajaa'ibaatu dhufe har'a jetteetu daaba qubarraa qabdu fuuteetu itti keessee jechuu amma namichi kun otoo isiin manatti hin galin isii durseetu manatti galee jechuu isiin gabarraa galtu inni ulaa gubbaa ala taa'eetu aduu qaqqammata haati manaa dhufteetu atuma taa'ee aduu karkarfadhu jettanii ban har'a bar nama ajaa'ibaatu agarree jettee barka akka malaayikaatti olii gaffii gulaal kabarrisu tana kanatti agarree jetteen anuu yennaa gammachuu keessa dabreetin daaba tiyya kana warqee tiyyan fuudhee kenneefii jetteen
amma namichis dhaabna tikanniteef kana jedheen hay edaasii jedheen ani waragumati batata jedhee batatissan akkasi taate bareettee jedhan ammallee tuffatti kabajamtoota daawwattoota keenya kanatti aansinee qophii gabaabaa yookiin gaaffiif deebii gabaabaa Jaafar Ali wajjin goone kanatti aan isinii dhiyeessina enjoy Jaafar Ali Jaafar Ali eenyu Jaafar Ali gaa akkuma beektutti joornaalistiidha gaazexeessaa yookaanis kanumaaniin beekama jechuunis baroowwan 23 akkas jalqabee reediyoo Itoophiyaa damee Harar qophii afaan Oromoo irratti hedduu beekama san durattis educational mass media by the way ani barsiisaadhaan ture waan hojii jalqabu barsiisaa ta'e immoo reediyoo Harariif hedduu waa barreessu sagaleedhaanis dhaqee isaanii gargaaru waa dubbisu waan hin tureef reediyoo Harar mass Ministry of Education Ministeera Barnootaa gaafate jechuu akka ani Ministeera Barnootaarraa gara Ministeera Beessaatti isaaniif kennamu gaafas maal jedhee maanajartichi gaafas achi jiru Jaafar eega dilana barbaadamaa ta'e joornaalistummaadhaan adda Ministeera Beessaatiif kennitu nutis educational mass media qabna maaliif barsiisaa raadiyoo naangoone kan jiruun educational mass media damee Haramayaa reediyoo Haramayaa tokko ture kan afaan adda addaatiin afaan Oromootis barsiisa primary school keessatti ijoollee barsiisu saniif leenjii joornaalizimii argadhe jechuudha yeroo duraati biyya san keessatti illee joornaalizimiin hin jiru ture gaafa sanii carraa san argadhe ani osumaan kanarra jiruuti gaa mootummaan darbii jijjiirame mootummaan kun dhufnaan joornaalistoonni gaafas jiran irra guddaan isaanii miseensota dhiisa fa'aa waan ta'aniif hidhaa galanii kun dhiisanii deemanii duwwate reediyoon Harar ajaja mootummaadhaatiin Ministeera Barnootaarraa fuudhamee reediyoo Harariif kenname jechuudha gaafa san achi booda immoo ani nama gartee hojii fi argate namni tokko uumaadhaan hojii kennamteef qaba ati uumaadhaan sii kennamte sagaleen anis hojiin kun akkasumatti fakkaata gaa kan ammaan arkuttis ijoollummaarraa kaaseetiin jaalala hojii kanaa qaba dandeeyyii akkaanti qabummoo eegaan achi dhaqeen argee kanaafuu namoota waa xiqqoo hojii isaanii argatan keessaa tokko ani yeetiin yaade kanaaf osoo hin rakkanneen hojjechuu ture hedduu fudhatama argate hedduu ittiin jaalatame kunis anaaf isaa milee guddoo naa kennee hanga bara 2000tti kalkoofsa Awurooppaadhaatti waliin hojjenne reediyoo Hararii wajjin achi booda immoo itti fufuu hin dandeenye dhiibbaa adda addaa jira ani sagantaa bashannanaa rawaan hin dalaguufiin hangasuu ture malee wanni hojjetu wanni dubbatamuu fi sammuun kiyya waliin fudhatu ture ani nama jaalala Oromoo qabu kanaaf wanni sun akka asoosamaati moo seenaa jirudha moo maalinni waan irraa goote wanni sun akkaataan itti dhiyaate asoosama haqni jiru immoo asoosama osoo hin ta'in haqa lafa jiru seenaadha seenaa bifa asoosamaatiin dhiyaate jechuudha kanaaf mata duree isaarratti ammoo namoonni dandeeyyii fiitiin wal simuu hin dandeenye warri dandeeyyii akkanaa qaban tarii yookaan qotee bulaa ta'anii jira yookaan waraana ta'ee jira yookaan hakiima ta'ee jira hojiidhaa fi abbaa wal arganii faffaceetuma jira kanaaf ani akkuma gaafa afaan Oromootiin hojjechuun jalqabamu asoosama kana fa'aa barreessuudhaan waa agarsiifnetti ammaas stand up comediin kun Oromoo keessatti hin baramnees hin jiruus namuu bakkuma takka taa'ee taphatu takka bakkuma waa gariin taa'ee qamootti akkanumatti dubbatee wal kofalchiisa malee sirnaan bifa ogummaadhaatiin kan dhiheesse hin jiru kunis ni jira edaa ja'anii dargaggoonni Oromoo akka dhaamsa fudhataniif malee an komediyaan ta'ee itti fufuudhaafi miti yaada sirrii guddaan edoo ogummaan kunis ni jira ja'anii warra boodaan dhufu hedduun garanattis dandeeyyii warri qabu dhufanii kana hojii godhatanii akka bobbaan yaamuuf afeeruuf dhaamsa dabarsuudhaaf hojjetee garsiisuudhaaf sirrii kabajamtoota daawwattoota keenya dubbii keenya irratti Jaafar Ali August guyyaa 6 magaalaa Minneapolis kana keessatti stand up comedy sa'aatii 2 magaalaa kana keessatti ta'uudhaaf deemu gochuudhaaf deema kanaaf comedy kana irratti yookiin stand up comedy show kana irratti
hundi keenya warri Oromoo taane dhufnee akka halkan san achitti waliin bashannanu kabajaadhaan isin affeerra jechuudha. Halkan san muuziqaanis gidduu gidduutti hin jiraata. Stand up comediin maal akka inni ta'e uummanni keenyas baruudha yookiin waa wal barsiisuu wal kofalchiisaa wanta gaarii tokko dabarsuudhaaf deemna. Fayyaa ta'a. Gaaffii keenyatti deebina. Stand up comediin kun amma namni akka aartiitti yeroo fudhattu nuti studio akka muuziqaatti studio keessatti waa tokko tolchineetu bareechinee bakka dogoggora irra deebineetu waan takka godhee uummataaf dhiyeessina. Stand up comediin kun yeroo gootu liveidha. Otoo namni jiru bakka namni jirutti goota. Hin jabaatu. Siinjeetiin jira ati xiqqoo kennaa qabaachuudha qabda. Stand up comedy gaafa gootu wanti yaaddee dhuftu ni jira. Wanta ati mataa keessa yaaddee tartiiba isaa wal duraa dubbee isaa mata duree isaa babarreeffattee ittiin ol seentu ni jira. Kana caalaa immoo hawaaja tahee kan mi'eessu dubbii keessa mi'eessu maali? Waan si mudaturraa ati live achumatti dubbachuu danda'u keeti. Namoota tokko achuma keessatti maqaa dha'uudhaan odeensii kee ilaaltee waan isaan jaalatan beekuudhaan waan isaan tolchu beekuudhaan achuma sammuu uummataa dubbisuu danda'uudhaan yoo waan takka dogoggortellee wallaaltellee tartiibni si duraa badellee tan biraa bakka san fiddee akkasuma tokko falchiiftee itti fuudhuu ittiin fuudhu. San dandeeyis xiqqoo kennaas qabaachuu qabdaa immoo shaakalallee feesisa ati walumaa galatti dandeeyii kasii qabaachuudhaatu feesisa. Jaarsaa fi jaartii tokkootu jira warra magaalaadhaati. Hedduu wal jaalatanii akkasumaanuu ammoo dabree wal lolan silallettuu gaa arrabaa fi ilkeenuu wal madhaawaniini. Hoggaa wal lolanis fagoo waliin geessanii isumaatu jaarsi dhiifama gaafatee yaa giiftitti yooma irranaa dabre jeetuma araaramaadhaatuma waliin jiraatan. Gaa isiin hogguu lama bultees takkaa'u torbaan tokkottis badii takkanuma gootiiti irra guddaa badii isiin balleessitees isumaatu dhiifama gaafatee akkasuma waliin jiraatan isaan kun. Guyya tokko akkuma gaa aadaa siidhaatti badii hoggaa balleessitu arrafaa jee badi hoggaa isiin balleessite hunda badiin tasii taatus anumaatu dhiifama ja'a arrataatu kanan godhu jee. Isin dhiifama gaafachuu baruu qabdi. Murteeffate jechuudha. Isinis an dhalaadha. Akkamittiin afaanii baafadhee dhiifama naa godhi jaan inni haa dhiifama gaafatu malee numaan hin goone jette tana. Wal qabdee dubbiini ni oolanii eenyu dhiifama haa gaafatu innis abadanuma badiin tasiiti isin dhiifama jettu malee dhiifama hin gaafatu. Isinis abadanuma an dhalaadha malee waliifillee taatu badiirraa ifiin qaba ammoo tarraa tana an dhiifama numaan hin jenne tun hin godhamtu jette. Gaa aduun dhiitee galgala hojjettu qabani mana keessaa nyaatanii isin siree guddoo rafte inni siree xiqqoo takka afateetu manni ribaa kasaanii bal'aa achi rafuu eegalee darru dubbii addaan fagaatte ganamaas nama waan nyaatee kara hojii fi bobbaanii galgaluu wal galaniis inninis dhiifama isii eegaa isinis dhiifama isaa eedii dubbiin daranu addaan fagaachaadhaa deemte ni oolan qotaan tunis hammaachaa deemte eenyu as bahee dhiifama haa gaafatu. Torbaan lama gan beekaa garaa keessaan wal yaaduun isaanii numa jirti. Itti jabaachaa dhufte wal yaaduunis qotaanis hammaatte eenyu dhiifamaa gaafatu rakkannaan guyyaa tokko akka ta'u dhabee mala tokko baafatee namichi abshaala wayiiti. Akka nama magaalaa keessatti bahee galgala turee wayi fudhateen si'a if jajjabeessee mirqaanee galee aafi jeemee har'aan tana taatu wahiin godhaa jee hoggaa galu daranummaa isin dhiitooytee kun buk jettee aartee turuusaa kanaaf isa eedee. Afaanii baafadhee maa dhiifamumaan hin gaafanne jee sirmu taasisan rafe. Hirriibni isa fudhachuu didee gaa wal yaadanii jiranii dubbii jaartiiti ni leeytanii. Akka isiin dhageessutti hoggaa isiin gara gaggaltu laalee akka nama hirriibaan haasawutti sagalee ol fudhatee yaa rabbii kiyya quduraa teetiin jaartii tiyya tana achii fuutee osoo siree tiyya tana irraa fiddee maal qabda je. Hanganumaa isiinis tana dhageesseeni yaa rabbii kiyya eeysan naan deemte jetteetuma kaatee dhuftee siree saara lafa dho'ite dubbiin dhumte mookkan. Kabajamtoota daawwattoota keenya August 7 yookiin samaras deemaa jiru kana Oromo Music Award magaalaa kana keessatti ta'a. Oromo Music Award Ramadaa Plaza Industria Boulevard irratti halkan san waan guddaa qophii guddaatu magaalaa kana keessatti ta'uudhaaf deema. Oromo Music Award konsertii muuziqaa almost walistoonni hunda achi jiru jechuun dandeenya. Itti aanee stand up comedy yeroo jalqabaatiif Jaafar Aliitiin kan gaggeeffamu stand up comedy bakka sanatti waan sadiitu halkan takka keessatti ta'uudhaaf deema. Kanaafuu hundi keessan bakka sanatti dhuftanii waan seena qabeessaa ta'e kana akkasin irratti bashannantan kabajaadhaan isin waamna jechuudha. Hundi keessanuu halkan san August 7 bara 2014 Ramadaa Plaza Industria Boulevard irratti dhuftanii akka halkan san wajjiniin gammaddan akkasin wajjiniin bashannantan kabajaan isin waamna. Itti aansee adda bilisummaa Oromoodhaa
walitti baqiinsa yeroo ammaa kana keessatti godhan irraa kan ka'e gammachuu guddaadhaan halkan bashannanaadhaan guyyaa August gaafa 8 magaalaa kana keessatti walistoota babbeekamoodha wajjiniin qophii guddaa qabu. Kanaaf guyyaa seena qabeessaa ta'e kana irrattis akka hundi keenya irratti argamne 8 yookiin August 8 kan irratti qophii bashannanaa ka adda bilisummaa Oromoo irratti akka hundi keenya irratti hirmaanne akka waliin gammannu kabajaadhaan si waam. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii teenya ka August 7 yookiin Oromo Music Award Concert ka sponsor nu godhan Ahmed Auto makiinaa ka abbaa fedhe yoo rakkina qabaate sa'aatii osoo hin raagubin akka isin barbaadaniif isin tolchineetu isin gammachiisan isin jiru. Gatiin harkaa keenyas waan reasonable ta'eef nu bira kottaatii makiinaa keessan yookiin oil change waan barbaadan isin goona isin jiru. Ahmed Auto 646 45th Avenue North Minneapolis argama. Kanaaf makiinaan keessan gura rakkina qabaate Ahmed Auto 646 45th Avenue North yeroo hunda geessanii makiinaa keessan isin akka isin tolchu akka irraanfanne jechuudha. Qophii teenya ka August 7 ammallee kan konsertii keenya kana kan Oromo Music Award kan yookiin ka sponsor nu godhan Qatar River Restaurant 26 Minnehaha nyaata yookiin qophii adda addaatiif yeroo barbaadan aruuzaaf isaa ta'u birthday waan barbaadani guyyaa barbaadanitti nyaata akkasiin barbaadanitti yookiin order keessan fuudhan order keessaniin nyaata bareedaa isiniin goona isin jechaa jiru. Kanaaf waan qophii qabdan irratti qophii bashannanaa yookiin qophii adda addaa gaafa birthday aruuza waan akkasii yoo qabaatan Qatar River Restaurant order godhadhaa akka isin barbaadanitti waan isin barbaadaniin karaa isin barbaadaniin order keessan kabajaadhaan bakka isin jirta kanatti isiniif inna isin jedhu Qatar River 26 Minnehaha. Qophii teenya ka August 7 ammallee konsertii keenya ka sponsor nu godhe Awash Market University and Dell irratti ka argamu suuqii guddaadha amma haaraa baname wanni hundi waan qulqulluu waan bareedaadha waan barbaadan achitti argattu foon fresh waan isin barbaachisu waan yeroo hunda guyyaa hundaaf isin barbaachisu bakka sanatti argattu. Kanaaf Awash Market University and Dell yeroo hunda dhaxxaniitu akka achirraa dhaxxanii waan barbaadan waan isin gargaaruu danda'u akka isin beektan kabajaan isin affeerra jechuudha. Badhaasmaya muuziqaa Oromoo ka duraa The First Oromo Music Award Bakakkaa Entertainment August 7 bara 2014 Elemoo Ali Muktaar Usmaan Dawite Mekonen Yaaneet Dinquu Nugusuu Taamiraat Taaddalaa Gammachuu Addisuu Urgaasaa. Badhaasmaya muuziqaa Oromoo ka duraa The First Oromo Music Award Bakakkaa Entertainment August 7 bara 2014. Badhaasmaya muuziqaa Oromoo ka duraa The First Oromo Music Award Life Achievement Award Badhaasa Gadaa Umrii Nuhoo Goobanaa Afandii Siyoo Ali Shabbo Mahadii Jabboon Yunus Abdullahi Ali Birraa Zarihun Wadaajo Qamar Yusuf Elfinash Qannoo Shantam Shubbisaa Halo Daawwee Adam Harun Abdi Ibrahim Kadir Said. Kanneen keessaa eenyu akka badhaafamuu qabu artistii tokko filadhaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya August 6 bara 2014 magaalaa Minneapolis keessatti konsertii guddaa yeroo jalqabaatiif Adnaan Mahammadiif Addisuu Furgaasaatiin gaggeeffamuudhaaf deema. Adreesni 560 Como Avenue Northeast Minneapolis Minnesota. Yeroo jalqabaaf Adnaan Mahammadiif Addisuu Furgaasaa Minneapolis keessatti yookiin magaalaa Minnesota keessatti qophii isaanii isinii dhiyeessuudhaaf hidhatanii lafa kaa'aniiru. Halkan san hundi keenya irratti argamne akka waliin bashannannu kabajaan isin gaafanna. Ammas kabajamtoota daawwattoota keenya Oromo Week yookiin torban Oromoon itti wal agartu kana keessatti guyyaa cufiinsaa August 9 bara 2014 konsertii ka Osfaanaa yookiin kasaakara Oromoodhaa ka cufiinsaa magaalaa Minneapolis keessatti ta'a. Bakki isaa Downtown Minneapolis Mill City Club achi keessatti walleen paartiin yookiin konsertii guddaatu halkan san ta'uudhaaf deema. Wallistoonni Ali Birraa, Adnaan Mahammad akkasumas ana dabalatee Dawite Mekonen jechuudha.
wallistoonni gara biraatis irratti ergamuudhaaf hedduun isaanii qophiirra jiru. Kanaaf halkan san downtown Minneapolis yeroo jalqabaatiif kaansertii cufiinsa Oromoo bakka bareedaatti waan bareedaatu isinii ta'uudhaaf deema. Halkan san hundi keessanuu Mill City in downtown Mill City Club keessatti hundi keenya walitti dhufnee akka waliin halkan san bashannanu kabajaan isin waamna. Fayyaaf ta'a.